Gaafii karaa komantiitiin nagaafattan gaa bilbila tokkorra waan jiru gaa akkasuma Facebook, YouTube fi footoo viidiyoo adda addaa kan bilbila duraanii irra ture bilbila haaraatti haala kamiin akka dabarsuu dandeessan. Kana jechuun waan bilbila itti fayyadamaa jirtan keessaa qabdan hunda bilbila haaraa yeroo bilbila wal jijjiirtan osoo waa takka isin jalaa hin badin gara bilbila haaraatti haala kamiin akka jijjiirachuu dandeessan. Facebook akkasuma TikTok fi YouTube dhaan qabatee wantoota bilbila duraanii irratti fayyadamaa jirtan hunda isaa jechuudha footoo wal qabatee haala kamiin akkasiin gara bilbila haaraatti dabarfachuu dandeessan sin agarsiisaa video kana keessatti akkaataa sin Gmail'dhaan akkasuma awwala keessin dabarsuu qabdan Gmail account'dha jechuudha. Emailii duraan bilbila isaarra jiru barreeffattanii chikaachuu qabdu. Gmail sana eega barreeffattanii kaatanii bilbila haaraa irratti gadi buuftu jechuudha. Gmail sana osoo bilbila duraanii irraa hin balleessin barreeffachuu qabdu. Eega barreeffattanii kaatanii Gmail account'i sana bilbila haaraa irratti gadi buuftu jechuudha. Kana isin agarsiisa namoonni haaraa ta'an subscribe gochuudhaan video like tuqraan nafaana turaa isin jira. Awwala gaa akkuma isin jira setting bilbila seenu anga emailii bilbila duraanii irra jiru sana bilbila haaraa kaarti gabbuufna jechuudha. Hamma gara setting bilbilaanii deemtu setting bilbilaa keessanii seentu jechuudha. Bilbila keessa irraa gaa setting irraa eegasentanii setting bilbilaa keessa seenu'aan accountii download gootu jechuudha. Gmail accountii bilbila duraanii irra jiru. Egaa Gmail irra jiru gaa bilbila haaraa kaarti buusuudhaaf gaa bilbila keessa irraa setting irraa seentu jechuudha. Bakka setting ka jedhu kaa seenu'aan bilbila kaarni seentu jechuudha. Bilbila keessa irraa setting irraa eegasentanii maal gootu yoo Facebook ta'e yoo akkasuma YouTube ta'e jechuudha. Setting bilbila irraa account nda bakka jakaanii seektu achirra eegasentanii gaa awwala manage account ka jettu kaakee tuquraan manage account eega tuqxanii dhumarratti add account ka jettu isin baate jechuudha. Accountiin takka yoo hin jirre amma fakkeenyaaf account waan keessan add account ka jettu kana inni tuqxu jechuudha. Sana qofa isin baawoo account keessaa hin qaban yoo qabaatan immoo account ka bantanii jirtu isin baa. Adda account eega tuqxanii gaa Google ka jedhu kaa tuquudhaan maal gootu yoo diqqata PIN-aan qolloftanii yookaan paaternii qabaattan paaternii keessa yookaan immoo PIN keessan isin gaafata PIN itti naquudhaan yookaan paaternii itti naquudhaan gara fuula duraa deemtu asirratti isin gaa maal gootu jechuudha. Yoo diqqata Facebook emailii mantan akkasuma Gmail YouTube illee Gmail men dalagu Gmail yookaan Gmail account bilbila duraanii sanarraa qabdan ka duraan itti fayyadamaa jirtan sanarraa Gmail qabdan gaa Gmail account namni hin beekne jirtanu Gmail sana asirratti gabbuufna jechuudha. Awwala maal goona Gmail sun footoo qabatee deema account hunda qabatee waan deemuuf Gmail isaa deemsuudhaaf gaa email or point bakka jedha kana ni tuqxu sanduuqa duwwaa keessa tuquudhaan Gmail account bilbila duraanii isaarra jiru achirraa ni balleessitu achirraa eega balleessanii asirratti gabbuuftu jechuudha. Asirratti gabbuusuudhaaf gaa Gmail sana qubee takka osoo hin dogoggorin asirratti ni barreessitu jechuudha. Gmail sana Gmail account sana jechuudha. Gmail sana gaa haala kanaan qubee maqaa gubbaa dhiiftanii Gmail masaanii barreessitu karaa sirrii ta'een eega barreessitanii next naan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Yoo Gmail sun likkiin taane inni nuus hin dabarsu lakk Gmail sanaa sin gaafata jechuudha. Kanaan dura akkaataa paaspoortii itti jijjiiratan yeroo baay'ee sin barsiisan ture YouTube koo jala video isaa jechuudha. Paaspoortii Gmail sanaati kan isin asirratti naquu qabdan. Paaspoortii yoo hin beeknellee akkasuma haala kamiin akka isin hundeessanu ni jira waan ta'eef sana isin agarsiisa. Hamma paaspoortii Gmail sana itti naqnaa jechuudha. Bakka kanatti paaspoortii Gmail bilbila duraanii sana irra jiru jechuudha. Haala kanaan gaa paaspoortii sana likkiitti jechuudha osoo waan kan dogoggorin itti naqxu jechuudha. Yoo paaspoortii hin beeknellee akkasuma haala kamiin akka jijjiirachuu dandeessanu isin agarsiisa. Next tuqxu kana booda next ka jagaa tuquudhaan gara fuula duraa deemtu. Yoo paaspoortii likkiitteen diimaa isin agarsiisa. Akkaataa paaspoortii jijjiiran immoo akkasuma barsiiseen ture namoonni hin beekne jiraatan komantii atti naa barreessaa isin jira. Paaspoortii osoo bilbila sanarraa Gmailiin haqin paaspoortii irraa jijjiirtanii achi kaawwachuu qabdu jechuudha. Paaspoortii yeroo itti gootan gaa haala kanaan fidee isin baasa. Isin ta'uudhaaf Gmail keessa recovery waa lama qabaachuu qabaa jechuudha. Isin ta'uudhaaf koodii maalirratti isin ergaa lakkoofsa bilbilaa qabaatan gaa akkasuma lakkoofsa bilbilaatti isin ergaa asirratti garuu amma sim kaardii kanarra tuquudhaan gaa sim kaardiidhaan yeroo awwala recover gootee jiraattan Gmail bilbila irraa qabdan gaa waa takkaan recovery gochuu qabdu sim kaardii akkasuma Gmail email biraatiin Google Authenticator kanallee wantoota baay'eedhaan qabsiisuu dandeessu jechuudha. Sun maaliif isin gargaara guyyaa takka yoo bilbilatti deeffachuu ragaa isinii ba'a akkasuma koodii akka isinii dhufu isin godha jechuudha. Gmail account akka callettanii bantanii itti fayyadamaa jirtu taanaan kisaaraadha waa takka yeroo bilbila irraa badeeffachuudhaaf baay'ee sin rakkisas ni jira. Asirratti gaa sim kaardii ni barbaada bilbila keessan keessa jiraachuu qaba sim kaardiin sun jechuudha. Yoo sim kaardii bilbila keessan jirrellee waan itti recover gootan akkaataa recover itti godhanu yeroo hedduu barsiiseen ture. Garuu asirratti sim kaardii sana gaa ni barbaada sim kaardiin bilbila keessan keessa jiraachuu qaba. Kana booda koodii irratti sin ergaa jechuudha sim kaardii sana irratti jechuudha. Sim kaardii irratti koodii sin ergee ka'ee agar ka jettu sin fida. Agar ka jettu tuquudhaan gaa emailii bilbila keessatti gaddeeffattu jechuudha. Yoo dide immoo amma bilbila addaan kute yookaan sagalee bakka lamatti waraabe waan ta'eef agar ka jettu yeroo isin tuqxan akkaawuntii keessan keessatti isin deebisaa jechuudha duddubatti bakka sana wala seentanitti jechuudha. Kanaafuu emailii qabdanu gaa bilbila duraanii sana irraa tokko tokko ni deeffattu. Sadii ta'u afur ta'u shan ta'us emailii sana eega deeffattanii kaatanii
Emailiin sun maaliin banamee jira yoo Facebookiin banamee ta'e Facebookiidhaan deeffattu TikTokiidhaan deeffattu. Kanaafuu awwaala keessin gochuu qabdan Gmailii bilbila biraarra ture bilbila haaraatti eega deeffattanii Gmailii sun yoo Gmailii YouTube ta'e YouTube irra galuudhaan jijjiiruudhaan ilaaluu dandeessu. Yoo Facebook ta'e Facebook ittiin deeffachuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan Gmailii bilbila biraarra ture bilbila haaraatti dabarfachuudhaan itti fayyadamuu dandeessu. Haala kanatti fayyadamaa isiniin jedha. Barnoota kana keessaa waan isin galu jiraate viidiyoo jalatti komentii nu barreessaa. Viidiyoo kana laayikii fi sheer godhaa.